alaawuma faarsina wanni nuti faarsinu kunis waan laallee agarroo waan qabannee harkaan tuynu miti. Garuu kan ajaa'ibe cufa keessa paarlamaa booyyeetiin ja'anii paarlamaa booyyee kaleessaa sanirratti yeroo duraatiifiin dhaggeeffadhe maaliif laata waa'ee lixa shaggar kanatti faannoon goote kana namni Oromoof quuqama qabuchi keessa ni jira ka dubbatu jeen laalaa ture. Illaan durumaanuu booyyeerraa wanni eegan hin jirtu. Ummata bakka bu'oota ummataa ja'anii ummata kana dhumu jiru kanaaf ummata rakkachuu jiru kanaaf tokkoon isaan dubbanne tokkoon isaa cufti faarfasee bu'ee garii wallee dubbisee bu'ee garii walaloo garii immoo eebbisee bu'ee moo abaaree bu'een beeku garuu maqaadhaaf maal ja'a paarlamaa ummataa ja'a. Paarlamaa ummataa odoon ta'in kun paarlamaa biyyiiti. Faarsitee bultoota inni walitti qabate warra mindaa kennuuf jechuudha. Dhugatti namni ummata isaa bakka bu'u nama tokko diinettee injibbin diinni kee garuu waan itti sirra caaluun beekuudha qabda. Warroottan amaaraa achi keessa jiru at least siyaasaan isinirra bilchoodha. Warra kaabne yookaan faarstoota namicha kana dhimma biyya waliigalaatiif dhimma ummata isaanii kaasanii jechuudha. Maaliif bakka bu'aa ummataa hoggaa jettu akkasii jechuudha. Isin booyyeedha. Booyyee waanuma dura kaayee nyaattee galti. Waanuma isin dura kaayee nyaatanii galan. Paarlamaa jechuun bakka rakkoo ummataatti himatan, rakkoo paartii keessa jirtu, rakkoo biyyicha keessa jirtu, haala hujiilee dabre irrina jiru, jabina jiru, laafina jiru, waan godhamuu deemu, waan godhamuu qabu irra dubbatanii jechuudha. Garuu keessan booyyeen Oromiyaa keessaa waliin yaatee chitatteessuun ta dhiiga Oromootiin qaama dhiqattu tun isin walaa tinfa'u walaa tashfa'u faayidaa takka hin qabdan waan ajaa'iba isinitti ta'u. Furdaa malees guddaan qabdan. Andure nama garii nama gurguddaan se'u ture garuu amma fufurdoodha malee akka nama guddaan ta'iniin arkee jechuudha. Maaliif jennaan beekumsi isaanii guddaan nama isaanii mormu arrabsuudha achirratti. Arrabaan wanni takka wanni qaceelu hin jiru. At least namni ati Oromoodheef hin jettu akka hayyuutti filaaltu yeroo hedduu gaafa TPLF akkanuma waa faarsaa ture jechuudha namichi kun. Akkanuma faarfatee bulaa gurguddaa jechuudha. Maaliif jaldeessi xixiqqaa waa faarsu kun jaldeeyyii gurguddoo dur tanarraa waa baree jechuudha. Amma hidda akkasii waa faarsee walaloon nama arrabsee leencimaarreen qummuuxoodhaaf hin okkolu maarree jawsan nagee Oromiyaa keessaa fi at least loqonni kee zoonii bahaa kanarra fakkaata. Naannaawuma isin bakka buutan kaanuu daangaaleen naannaawa Soomaaliitiin weerarame Oromoon ona jaarsoo irratti, ona anniyyaa irratti, ona noolee kanarratti hiliyyuu hailii Soomaaliitiif warra Iisaatiin dhumaa jirti miti. Allis Oromoo guutuu yoon dubbanne ta'e waan Oromoo silaayis rabbii dubbataa fi bakkuma buutanii dhuftan saniif maa waan takka hin je'ina. Anyway anduriis isiniin beekaa waa isinirraa nama eeguu miti. Garuu nama ifi kofalchiiftan akka isin vaaliyuun qabne akka isin naman ta'ini bineensa taatan akka isin booyyee taatan jaldeeyyii taatan if garsiiftanii jechuudha. So an amma waan akkasiifa at least biyya Soomaaliyaa jedhamtu tana biyya mootummaan qabne takara meeqa daakamte tana hargeysaa xiqqaa addunyaan hin beekin kanalleetu isinirra paarlamaa qabaa jechuudha. Okay. Wooma nama qaanfachiisu rabbii jaa eessuma dhokanne eessuma dhayne isin duraa dhokanna keessaa alaanu. Keessaa alaan bakkuma isin duraa itti dhokatan dhabne jechuudha. Paarlamaa ummataa jaanii Oromiyaa jirtu cufarraa namni bakka bu'ee dhaqee jechuudha. Baha Wallaggaa keessa waan ta'u jiru. Lixa shaggar, kaaba shaggar, Baalee keessatti eenyu Harargee keessatti tokko isaan dubbanne jechuudha. Isin bakka bu'oota Abiyyi Ahmad bakka bu'oota daldala garaa keessanii jechuudha isin. Kanuma dalagaan teessan.
bar warri amma sila asirra walitti qabame haasa'umu kun dubbiin Khadir laman deebi'u baanan san malee sila sabni kun wal qunnamtii qabaate sila sabni kun bilchina qabaate sila akka ummata jabaa ummata gabroomee muuxannoo hedduu keessa dabree tokkotti sila waan amma paarlamentii jirate isaan cufa wali guuranii awziin naquutu irra ture gaalshire naqaniiti hulaa itti cufanii darban sila maftaa isaanii maaliif jarri kun kriminaalota gaafa EPRDF akkanuma nama fixee dhiiga Oromoo dhoowisaa baate jechuudha arrammoo kasandaran irra dhufte jechuudha Oromoo garuu hadirmatuuf rabbi Oromoo namni dirmatuuf hin jiru rabbi dirmataaf Oromoon ummata dhugaa qabu waan ta'eef ummata dhugaasaa nama awwaalu malee nama dhugaasaa dirree baasuun arkatiniif nama isa gurguratee kaashaap isa godhu malee nama isaa dhaabbatu waan hin qabneef nama saba kanaatu kana jajee saba kanaaf hin addoonne waan qabuuf kacinaa dhaabbatu rabbii jechuudha yeroo hunda ummata garraamee yookaan ummata fayyaalessa rabbiitu jiraachisa rabbii cinaa dhaabbata dhugaan Oromoo ni dheera ni qallata malee hin cituu jechuu barbaadeeti kakarakhanii waa'ee Wallagga irratti haa ture lolli Wallagga irra deemee fi lolli Tigraay irra deeme tokko dhiha Oromiyaa irra deemeetu irra hamaadha sababni isaa elektirika murtanii internet murtanii telefoona murtanii dargaggeessa Oromoodha hawwanii fi abbootii Oromoo julmaan fixaa baatan jechuudha yaa oppidoo rabbi lafarraa isin haa taa'u mana Oromoo meeqonsitan ganda guutuu shimgootanii balleessitan ifaan keessa numa dukkanaa obooda isinis isin ummata barakaa qabu miti keessaafuu biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti hattuun shiftaan sirna dhablummaan nama ajjeeftuun nama fanniftuun caasaalee Oromiyaa jedhan kana keessa jechuudha biyya bulchuun dandeessan caasaa akkatti caasaan beeytan ummata eeguun beeytan isin ka isin beeytan saamtanii Oromoo ajjeesuudha julmaadhaan ammoo na ajaa'ibsiise barreeffama tokko tokkoon arga dhumaatii zoo dhiharratti Wallagga irra ganna torban kana ta'e warri makana waa barreessitan kun eessa turtan dureen jecha tokko ja'a jenne isin hin dadhabne jecha tokko ja'a dhumaatii Wallagga dhiha Oromiyaa irra deemtu dubbadha jenne isin hin dadhabne arra eessa gayyaatanii waa barreessitan gaafa Tigraay mudhii qabatanii mormitan san maaliif hin dubbati waa'ee lixa Oromiyaa arra dantaan siyaasaa teessanii isin irraa tuqamnaan qalamni keessan kana barreessaa jechuudha kufaati arra keessa jiru san akkamiin geenye isini beeyna bara sadii guutuus gaafa 2018 biyya irraa 2021 dalagaan teessan abaa'oo balleessuudha ture jechuudha sagantaan teessan garuu arra hoggaa namu dantaan isaa tuqame qabsaa'oo fakkaate gabbee dirree balloo tana keessa fiigee jechuudha kufaati tan akkamiin geenye akkamitti as dhufne namni waan dabre yaadanne waan fuuldura sirreeffachuu hin danda'u خلي مال كيس توري أر مال كيس جرا برو خرم ديمو ديمنا يو أكان الله لقفا خيسا بودن دين واني اللي تأوروميات ته إذا silent genocide إجا الدنيا دورا روخته جاز أنيا توكو كان سيم نقودمي وكان فمي لفتي سانا لكوي تو يچو دانا مدومي أدليس خاتي غراي خماراتان پارلمان رد دوبتي dhageetti addunyaa arkate Oromoon illee sagalee taate fayyoonni Oromoo cufti alaboon warra odoo mana isaa keessa haxaawatiin ganda haxaa'u hedduu agarree jechuudha kanaaf walumaa galatti paarlamaan bakka bu'oota ummataa kaja'an biyya san keessa jiru bakka bu'oota
minister tchabiyya gaggeessuuti yoo ministeera ta'e. Cabbiinsa daangaa Oromiyaa dhumaatii uummata Oromoo hiyyummaadhaan arra uummanni Oromoo khagaafa abdiilee buqqeef kharra buqqee jittu namni miliyoon 2 walakkaa ol Oromiyaa bahaarraa buqqee Oromiyaa cufa keessa kadhataa ta'ee jira jechuudha. Biitti misooma qabdu biitti ganamaa galgala nyaattu ummanni hangi kun buqqee badee ala dhaabbatee kadhatee misooma jechuun silaa nama qaanfachiisaa jechuudha. Garuu bara dur first classii fi second classiitu jira biyya san keessa. Arrallee Oromoo keessatti first classii fi second classiitu jira jechuudha. Dur khadiinaati arra garuu Oromoo keessa jechuudha. Tanaaf ummanni Oromoo ifuma isaatiif yoo falmate, ifuma isaatiif yoo ka'ee dhaabbate, ifuma isaatiif kanaan godhachuu qaba jedhee yoo godhate malee akka amma jiru kanatti tabba tokko bahuu hin danda'u. Warri gamtaa Amaaraa jala fiiguus kana daranii fiduu deeman malee kana gadi fiduu hin deeman. Amaara wajjin biyya wanni goona, afaan hojii kana goona, afaan hojii marii goona, Amaara hojii mootummaa kana darbinee biyya qabannaa maal. Amaarri aadaa dimokiraasii hin qabu. Aadaa naamusaa hin qabu. Walqixxummaatti hin amanu. Olaantummaa amantii takka arrallee qabsaawaa fi jirruu jedhan olaantummaa aadaa takkaatiif qabsaawaa jirra jedhan olaantummaa afaan tokkootiif qabsaawaa jirra jedhan. Warri Amaara jala fiidaniis namni isin mormarra kaayyattanii baadhattanii Oromiyaa fiddan. Namni isin fiddanii Oromiyaa ganneexan hin jiru jechuudha. Isinis dhumaatii amma jirtu kana caala Oromoo irratti afeeruu deemtanii jechuudha. Warra odoo keessisaa banaa ganda ormaa keessa fiigu. Warra odoo ummata isaa harkaan qabne ummata ijaarame isa balleessuu deemu jala fiigu. Oro faannoo tana. Oroon faannoon tun badiin maqaasiitiin Oromoodha dhuftu talakkaa'umteen dhumne. Maaliif faannoon Oromoon baduu qaba. Oromoon ni jedhan hin jiru. Lafti tun gubbaa hanga gadii keenya biyya tana keessa ortodoksii malee amantiin takka jiraachuun qabdu. Warra ja'u warra namummaatti hin amanne warra walqixxummaatti hin amanne kasi balleessuuf deemu warra kana wajjiniin walii galee biyya san keessatti dimokiraasii labsaa jetta. Amaarri aadaa dimokiraasii hin qabu. Itti isin amanu. Itti isin amanu. Seera akkasiitis hin beekan. Ittis bulanii hin beekan. Tanaaf warri Amaara jala olii gaffii dangan dhaabbadhaaf ilaala. Nuti dhugaa ummataatiin dubbadha. Dhugaa ummataa. Anaaf dhaaba siyaasaa cufa dura ummataatu naa dursaa jechuudha. Yoo ummanni kiyya jiraate dhaabni siyaasaa jiraata. Nation is first. Ummanni yoo jiraate dhaaba siyaasaa ifii fedha ijaarrachuu danda'a. Garuu ummanni yoo bade ummanni harka keetiin tolfattu hin jiru jechuudha. Aangoo teessanii jettanii dhimma galii keessanii teessanii ummata Oromoo gatiin kafalchiisina. Maanimne ummata Oromootti waan irra walii galtan Awurooppatti. Ba'Itoophiyaa andinnat anni daraadarim jettanii miti. Maanimne ree asiin ummata Oromoo isin bilisoomsine jecha asiin ammoo tokkummaan Itoophiyaa gaafii keessan seenu jettan. Asitti daakala sanduuq khabara hafisuuq jedhan. Ati namni naquban qabuuf teessa garuu bukoon kee cufte ala jira jechuudha. I think yeroon kun yeroo Oromoon wal dhaggeeffatu, Oromoon wal jala deemu, Oromoon maaltu narratti hojjetamu jira laalu, shiraa fi daba siyaasaa ka Oromoo irratti deemu jiru. Asiin I think Amaarri sila kana wajji fiidan kun
biyya isin wajji seentanii garabbiin isin laaffisee mootummaa cundura kana yakkamaa kana garagalchitanii aangoo prime ministerummaa akka pirezidaantummaa isinii kanninaan Oromoon yoo dhumte dhimma hin qabdan isin. Oromoon tunu haxaa'umte dhimma hin qabdan. Because abjuun teessanii fi raayin keessan bakkuma sanii jechuudha. Ummanni Oromoo ceekuu itti faannoo baadhatu hin qabu. Ceekuu itti nafxanyaa baadhatu hin qabu. Ceekuu itti sirna du'e deebisu hin qabu. Sirna ammaa kanaa jijjiiramuu qabaa jedha ummanni Oromoodha. Kanaaf waan hin amannetti waan ifi ittiin amannetti ummata Oromoo gatiin kafalchiisina. Waan ifi ittiin amannetti ummata Oromoon fixina. Ummanni Oromoo ka qabsoo godhaa tureef godhaafis jiru. Hiree murteeffannaa ummata Oromootii fi eenyummaa isaa biyya isaa tawala bataateedha malee Itoophiyaa diddiigamuu deemtu suphuudhaaf miti. Hoggaa isinii hammaate haalli yookaan Oromoo kan jettan yookaan maal jettan. Hoggaa xiqqoon jettan Itoophiyaa kan Itoophiyaa akkasii jettan. Ejjennoon qabdan waan kalee jettan arrarran deebitan. Akkamitti isin amanamanis rakkisaadha. Garuu ummanni isin wajji dhiichiftanii olii gad deemtan kun waan deemaniif beekan, waan barbaadan beekan, ejjennoo isaanii beekan, furtuu eenyutu nuu banuu deemaa beekan. Seenaa biyya sanii keessatti warri kaabaa ceekuu Oromoo irra bahu malee Oromoo takkaa moo hin beeku. Arrallee saniif deemaa jiranii jechuudha. Kan Oromoon isinit dhiisamoo isinitti hin dhiisu waliin ilaallaa jechuudha. Anhammanumaan fiin dhufee waanuma paarlamaa kalee ja'ansanii paarlamaa booyyeessan bakka bu'oota ummataa ja'an bakka bu'oota Abiyyi Ahmad edda dubbate san na ajaa'ibe dhumaatiin Oromoo tokkoon kaane maybe jarri kun warruma dhumaatii Oromoo kana keessaa naggada qabuunsa biizinasii keessa jiraaf warruma bakka bu'oota ummataa jedhuu fi kaabnee Oromiyaa caasaa Oromiyaa tana keessa dhiiga ilmaan Oromoo warra kubbaayyan naqee gurguratu harka 195 jira jechuudha. Okay. Kan komishina itti gaafatama komishina poolisoota dirreedha moo maali? Namicha amma daga addis standard irra waa barreesse. Amma gaa kana harkattanii dargaggoota lixi baha biiftuu akkuma khalixa biiftuu maqaa itti maxxansitanii fixanitti Amaazonii kanaatu isinii hafe jechuudha. Alamuudha moo eenyu maqaansaa ati calji'ituma gubboo Soomaaliin sii kannitu fudhadhu. Gubboo Adareen sii kannitu fudhadhu. Because you are a millionaire. Okay? Atis kitaabni kee wanni ati godhu jirtu ala jira. Okay? Gubboo si kannanii abalu nuu hidhisiin jechuu. Gubboo si kannanii abalu nurraa ariisiin jechuu. Namni sirra millionaire jiru naannawa san keessa. Itti gaafatama poolisii Oromiyaa baha jamoo itti gaafatama poolisii Harargee kajaan. Tokko environmentii naannawa saniin beeytu onne dhawata ummata saniin beeytu. Ati khabeeytu maallaqa warra Soomaaliitii fi warra jogola keessa jiru gubboo sii kannan fudhattee ilmaan Oromoo gidirsiisuudha jechuudha. Amma gaa caafii kanaan kaateeti kun amma maal jettan nama 40 meeqa maal ajjeefneettanii lilmeen isin ajjeeftanii isin jirtu. Okay. Sababa kanaan ilmaan Oromoo du'aaf dhiyeessaa jirtanii jechuudha. Okay. Wanni amma miidiyaa Soomaaliitii irra deemu jiru exactly waan ati godhu jiru kana jechuudha. Siifi miidiyaa kililii shanii wanni wali hidhu wanni ati godhu jirtuu fi wanni isaan godhu jiru wal fakkaatanii jechuudha. Maaliif naannawa kanarraa Oromoota qulqulleessaa waan jirtaniif gubboon miliyoonaan si dhufti. Miliyoon shaniin poostaa keessa kaayanii si ol yaasaa jiranii jechuudha. Itti gaafatama komishina Harargee kajaan kana. Hawaalaan Soomaalii daabshiidin qabi ta gubboo sitti erginen jirtu. Naannawa san keessatti waan ati godhu jirtu irraa ka'ee jechuudha. So atis gaafni gatiin kun si deebi'u numa dhufa jechuudha. Akka dhiya kanatti isin hafu akka hammaate kanatti isin turu jechuudha guyyaan. Akkasii nagaan oola.